gara sagantaa kiyyaatiin seena duraan dursuudhaan gartee sirni kun Oromoo akkam godhe dursamee sirni kun Oromoo maal godhe imaama jechuun beeytanii nama salaachisu imaamota nu duraa guuruu eegalee jechuudha eega imaamtichi Jaawar Muhammadiis Hacaaluu Maarree imaamota keenya guutuu nu duraa Lammaa Magarsaa sigale imaamota nu duraa guuruu eegale ummanni eega salaata hidhate akkasuma dhaabbatee jechuudha sigale imaamtichi Allahu akbar jee gartee gajji oljuu sami Allahu liman hamidaan injirtu ummanni eega salaata hidhate hay imaamtichi gadinjuu caluma jee konfiis ta'ee dhaabbatee jechuudha sigale caluma jeeti konfiis ta'ee dhaabbatee jechuudha eega imaama kana nu duraa guuran maal nu godhan warra konfiis ta'ee salaata hidhatee dhaabbatu kana imaamtichi khunni du'e khunni baqate ja'aniiti Oromoo tana konfiis godhuu eegalanii jechuudha sigale keessa deemanii akkam godhani amma Baalee fi madda walaabuu fuudhanii Boorana jala galchanii Boorana Gujiidha Maarree caafama gartee caasaalee Maarree janii kan wal keessa caasan tokko ni beeyta caasaa san tokkummaa Oromoo caccabsuuf fidee jechuu qaallichi akka gartee Gujii fi Booranni qawwee bitatee wal eeggatu akka gartee madda walaabuun nu jalaa fudhattanii jettee Arsiinis seenaatee nyaatu Boorana keessa galaa jettee gartee qawwee Oromoo walii bitattee wal eeggattu sirni kun akkam godhe tokkummaa Oromoo keessoo Oromoo caccabsuu eegale jechuu eega imaamota nu duraa guure eega imaama nu duraa fuure sigale maal godhe tokkummaa keenya caccabsuu eegale jechuu ammas waysani dhaabe tokkum khaadiree tanaawu gandatti dafuudhu eegale jechuu bararra yeroon teessanii shawaanis shawaa bira uggii dhaqee sigale khashawaa kana gartee aangorro guureeti shawaa keessa waan shawaa keessa dhalate sana fuudheeti aangorro guure bar mootummaan teessanii bar maarreen keessanii jimma dhaqa bar ilma keessanii maarree bulcha hararge dhaqa bar intala teessanii maarreedha miitirkishoo soo tokkummaa Oromoo kana caccabse dura tokkummaa Oromoo kana eega caccabse booda daakee maarree jeeti qabsuma tanaawu bakka maal godhe qabsoo Oromoo shiifti godhe duuba deebisee jechu aduwa deebisee jechu qeeroo qeeroo fi qarree dhiiga isaanii daakaa 4 kiiloo seenetana dhiiseeti aduwaa faarsuu eegalee jechu maaliif nama hunda daakee mina maxxaa maaltu dhufa sadarkaa bar namni afaan qabatee isuma waaqeeffannee nagaya meeqannuu gurgurta janii 4 kiiloo dura dhaabbatanii nagaya irraa bitachuudhaaf ummanni waywaatu keessa geenye itti fakkaatee jechuudha arra ugi salaale duuti dhuftu duuba bari yeroo sii kennine malee ni riphifne malee mata gaqqabanne malee imaamni keenyaas ni injiraa tulluu pol Jaawariis Jaawariin tulluu bakka jiru olo imaamtichinis asii injiraa khuni keeysoon bakka jiru tulluu pol wala lamma jettamo wala maarre jettamo cufti hay ni jirra bari Oromoo bira sigale qeeroo fi qarree raayyaan ittisa biyyaa gartee raayyaan ittisa haadha miskiina raayyaa ittisa haadha miskiinaatiin jaanii beekan qeeroo fi qarree tana sigale warra rabbi irratti gartee jazaa isaanii hisaabbatu jechu warra gartee garaa hin qabsooyin warra gartee dokkeedhaaf hin qabsooyin warra waxii dhuquu hin qabsooyin warra gartee abaluutu nagala toonfataan qabsooyin haadha miskiina rabbii tokkichaaf jecha tagartee muka keessa teessee ichitti gartee itti darbu dirweniin dha'u jiran saniif jecha warri gartee hiriira ba'u kun hay ni jirraa bar raayyaan ittisa eeysaa gajjigee albaatiin amma kofoo guutte gaa opiidiyoo mela lama akka khurbeeyyitti asirraa iyyan cufti isaaniiti maarree Oromootti hiriira baatanii mitirkishoo Oromoo mootummaa keetitti hiriira baata maarree keetitti hiriira baata hay hiriira baati hiriira jechuun bar mirga diimokiraasii keessaa isa tokko bar mootummaa aangoo gadhiisii jechaan jiru qeeroon kun qarreen kun mootummaa nurraa bu'ii jechaan jiru sigale ummatarraa du'aatii dhaabii hay kun mirga diimokiraasiiti mi
Amerikaa keessattis gaazarraa lola dhaabaa janiituma hiriiran ba'u manni. Bar bilziqinnaa tana keessa wallaaltu hoolaa qofaa walitti hafee namni sammuu qabu ka fageessee yaaduu danda'u ka dubbatee saba amansiisuu danda'u sigale keessaa yaa'ee hoggiin anjuu mee wohuma bilziqinnaan barreessituuf haasoftu faarsee bulaan bilziqinnaan hin jirtu mee faarsee bulaan waan haasa'u sigale mee jaluma deemi ilaali soo sadarkaa inni caccabsee Oromoo qalbii cabsee ifarka deebisee daakee ganaa waan hin fedhe irratti fe'uun danda'a je'ee sigale warra Oromiyaa kana Oromii uummatanaa akka jibbitee sigale Oromii uummatanaa nurraa dhiisaa rabbi sodaadhaa bakka Itoophiyaa uummatanaan akka jiraannu jechuu Oromoo harka kennisiisuudhaaf sigale kaan beelaan kaan nagaya dhoorkuun waan kana guutuu isaa dalagaa way sheekka abbutaa way takka afaaniin usee beekaa waan kana qaallichaa qopheessee diraamaa kana qopheessee dooniyaa dakatana kaayyate tana sigale luuqa ruuza kan ruuzetti naqee garaa hoggii fedhe firraa xiqqeessiyuun kam garaa hoggii fedhe firraa buus luuqa ruuzaa kana gannaqaa hoggiinan isiniin juu isin gartee waaniin an akkanumatti bakka mootummaa sanatti aaree maaltitti aaree gartee dubbadhu seeta wohuma dhugaatiin isinii himuu jira jechuudha. Wohuma dhugaatiin isinii mujjira jechuudha. Bakka sadarkaa gartee inni caccabsee daaraa godhee bakka wanni kanaa booda wanni na dura dhaabbataan jiru jettutti qeeroo fi qarreen barra. Yeroo sii kennine malee baalage yeroo sii kennine malee siif obsine malee bar ummata keenya bira jirra. Surprise mataan. Hundachi olma yeremo. Kulli shay'in fawqa az-zamanul سمي قروبي مو اي سابه ورمو والنجام أمة أبصار هقياتي قرتي قبرر ررتوس مجلاوس جارما يدا بيستين فكاتين مي ونخون اي قرتي مكافي المخيني فين جتي المخيني اللي توباتو قرتيك أبسوتين يعني أنقر دفتي مي أرر برو ويويتي برو ريفتا ويويتي جئ أمني أصون دو خدوي أولته سيقله خدوي أولته خدو كبسته ولا أنته خباك أتغرته نولي تقولته سيقله خغرتee dhukkubsachuudhaaf qophaa'u rabbi isaatti kadhatee ummanni obsee tetteenyaan bakka harka kennisiise jee gowwaan barararra isiniin himne gowwaan udaan garaa ulfaatu sigale humna seehaa arrarra isiniin jee jecha kan sigale caccabsee waa hunda godhee kaan afaan qabachiise bakka ganaa ummata kaan fedheen godhaa jee lafaa ka'ee jechuudha kana qeeroon gabbee jechuudha haa galatu والله بالله إمامانين كبتشو درد وجينا ركك الله سنار كلها فك خياغ نجر أرومو ما فيديو ما نساني تنقطمي ويتلالا سجل رايان التسا هذا مسكينا ونوجي جبوا سجل نوجك أبا حكاك أبا خيوك أبا جلمك أبا جيجو سجل أكتر تقول لا لي ميك أبصوني سا ميك كومك أبصون جولة تناتي تقول تقفلالي so ogi khun gabbos qiyama khani amma surprise amma khadire sa cafa qusene jechuga qintalli namichi urumerra khati khun ummata uleedaan arra hiriira baasanii jechuu darratti arkitanii uleedaan hiriira baasan nuti rakkinan qabnu osoon video laalanii arkani laal bar I don't know mootummaan Itoophiyaa bulchu khun kadabrirraan baratuyi خدبر الرامبرتوي ركو ونسي دفتوف سيغور صوفي بر ميما ومنغستور ملا سيمبرن ملا سر هايلمار منبرن هايلمار من را غرتي نميچ خودين برن نيجو اكوما دور تكنولوجي يرو الدنيا نما إثيوبيا في أمريكا تتيسي لاغنا وجنيا توخنا تكنولوجينا الدنيا تنغوتو فوتي هركنا ما خنا رخيس سيغلي harka namaa kana raqiis yeroo tanatti
ummata shawwadu ummata kijibu sigale ni taati bar siyaasuma teetiif illee sin fayyaddu bar lubbuu fi jaawar barruu isaa keessa kalee maal je wallaalaa fi fedhii hoonga dabarti je nama siyaasaatiif sirri gala jechuun wallaalaa aangorra turuu barbaadu jechuun maanaan ayatoota kana haazaa kulli shee'in minal ayaati sigale wallaalaa aangorra turuu barbaadu garuu akkaataatti irra turuun beeyne sigale akkaataatti irra turuun beeyne ummata irra uleen gayyaasanii jechuun rakkina hin qabnu jaajani sigale mootummaa akkanaati jechuun tanuma ifumaa firra dalaytu tanuma ifumaa harka if keessu bar namichaatu bashoo takka adurree qabee ibiddatti coofe kaaqisiin jennaan atumti fitti afuufii jeen sigale amma bilziqinnaa caluma jaatti dhiiba isiinuu bakka mooraa du'aatii fi qabrii saniin isiinuu if geeysi isin ittuma dhiiba caljaa sigale isiinuu bakka xumuraa saniin if geeysi soo saniifu qeeroof qarreen arra gabbahaniiti hanga guyyaa irratti hiriirri deemu jira jechuudha addaanillee dhaabbachuun qabu jechuudha namni kan bahameef gaafii gaafatte qaba wayyaanee ni yaadattan qeeruma irratti hanjamaa godhantana maastar pilaanii nurraa dhaabii jedhanii taraa dura ni yaadattanii arraa du'a nurraa dhaabii jechuun ni jiranii beekan arraas du'a nurraa dhaabii jechuun ni jiran wayyaaneenis maastar pilaanii nurraa dhaabii jennaan dhagayuu diddee jechuudha uffate arra du'a dhaabii jennaani du'a dhaabuu dhiisee duutiin jirtu jaaja'ee warra du'u kana uleen gayyaasu jira jechuudha gowwajjees kiyya sigale gaafii ummanni gaafate dhiiseeti waan ummanni hiriira ba'eef dhiisee faallaa dalagu jira jechuudha mootummaan ummata ta'uun galleef bal liidara jechuun tiiksee ummata kanaati bar liidar jechuun tiiksee jechuudha tiiksee ummata kanaa ummanni hoo mootummaadha bar nuti tiiksee aangootti kenneeme akka isaan jaansan maa jennu gal sigale nuti tiiksee aangootti kenne nama nuti tiiksee aangootti kenne saniin nan tiiksinee jira tiikseen ammoo tiiksee jettee gartee nama aangoo si kennetti himuu dandeessi akkamitti kan sitii sufeeta jeetuma ummata gaafii gaafachuu malee ummataan mormuu jira jechuudha qabsoon amma ummataa fi tiiksee idduu taatee jechuudha sigale saniifu arra darratti ummata gayyaaseeti ummataan hin dhumne jaa jechaa jira jechuudha ummataan nuti hin dhumne jaa jechaa jira jechuudha so umma pointi tiyya deebuuf wayyaaneedhaan maastar pilaanii nurraa dhaabii jeen dhaabuu ditti loluu eegalte nama tumuu eegalte hidhuu eegalte khaniite baasii dhufee jechuudha khana jeefte gumaa baasii dhufee jechuudha amma bilziqinnaanis arra asallaa hunda keessatti gartee ijoollee kutaa sadarkaa lammaffaa kana tumuu jirti jechuudha nama jahamu kana hiitee jirti jechuudha amma diyaaspooraan barattoota hidhaman katumaman kana hundaa'u wallaanuudhaaf if qopheessu qabna jechuudha nuti diinagdee faayinaanshalii ummata kana bira dhaabbachuun dirqamaa jechuudha sigale waan ni ati dandeessu qabsoon gartee sagalee ta'uu danda'u sagalee ta'u sheer godhuu danda'u sheer godhuu sagalee namaa sigale maallaqa baasuu danda'u akka keenyaa kun maallaqa baasu ijoollee arra gartee hospitaala seentee jira jechuudha ijoollee tana warri isaanii harka qalleeyyi saba kanaa jedhaniiti anaa fi siif jecha gabbaanii jechuudha ati waan dandeessuun qabeenya rabbi si kenneen diyaaspooraan qopheessuu qabdanii jechuudha qabsoon tun amma boca harka godhachuu qabdi jechuudha akkanuma wooyooyii qabsoo wooyooyii nu harkaa ta'uu qabdu jechuudha bocatti godhu qaba hayyoonni gabbaatanii dararti gabbaatanii nurraa dhaabii akka wayyaaneedhaan maastar pilaanii dhaabii janitti du'a dhaabii janii du'an dhaabnuu jechuu fi hiriira bahanii arra akka du'an dhaabni ummata agarsiisu jiranii jechuudha
ummanni ni mormii isaa dhaabuun taa'u. Barattoonni ni mormii isaanii dhaabuun ta'an. Hanga duuti dhaabbattu. Sigale. Hanga duuti dhaabbattu. Hanga gaafiin sabaa deebitu. Hanga gartee daangaan Oromiyaa kabajamu. Hanga warri Oromoo nyaatuu ture, ajjeesuu ture, haatuu ture, heeraa fi seera dhiyaatanitti. Sigale. Aboo nyaatanyahuun namichi Israa'el bulchu baraarra kirminaala addunyaarra deemuu hin danda'u. Ameerikaa takkitti qofa dhufuu danda'a bara biyya addunyaa tanarra. Kirminaalticha kana agartee nutis akka addunyaarra deemuu hin dandeenye waan inni maduru amajjahan kana godhe rikoordi goone addunyaarra geessu qabnaa bara. Diasporaan hayyoonni diaspora looyeroonni Oromoo addunyaarra jirtu maal eegu jirta? Digale. Waan inni gartee ajandaan jijjiiruudhaaf godhu kana. Fannoo namni jaaree uummata akkas gootu godhe eenyu? Fannoon bakka feete addunyaa tanarra hanga jijjigaanaa deemtee lolu dandeessi jeeqa fannoon dhaadate eenyu? Namicha amma biyya bulchu kanaami. Gocha fannoon gootu hunda atti gaafatamu isaa jechuudha. Abbaan fannoo guddaanis. Fandi khagoosise Shimallis Abdiisaa asii fuudhee baay'ata fuudhee Oromiyaarraa Oromoo gibiraan gidirsee baay'ata Oromiyaan qabdu kan Oromoon karaan silaa tolchuuf kan Oromoon mana barnootaatiin jaaru kan Oromoon mana yaalaatiin jaaru gibira ummanni kafale fuudhee akka fannoon leenjisan naannoo Amaaraan geessine. Kana achi qabuun hin jiru jechuudha. Fannoo ka leenjifate isaani. Digale. Yoo wabongo badii goote ummata Oromootu itti gaafata. Maaliif waboo ka leenjifate ummata Oromooti jechuudha. Akkuma itti gaafatamaa waboo ummata Oromootti. Sigale fannoo ka leenjifate namicha kanaa jechuudha. Saniifu waan fannoon goote hunda ka godhe isaa jechuudha. Sigale tana waan ichi qabnu hin jirtu. Liidar jechuun tiikseedha. Duraan si reefuun si dubbadha. Tiiksee Yolon waraabessi nyaate eenyu gaafata tiiseessan gaafata. Yolon badal eenyu gaafata tiiseessan gaafata. Yoo daangaan Oromiyaa kabajamuu baate eenyu gaafata mootummaa. Riphee lolaa tokkoon gaafattu jechuudha. Ammanumaatu isaan bar hayyama taatee fi bar qaama finxaaleyyii maarreedhaa kanaatu kana godhe mitirkishoo kana godhe siinja gabbee hayya badaboo qaama finxaaleyyii khajala deemee buqqisuu qabu. Amma shanee fi jaarratanii bosonan naqana amma meelaala maarreen harka kennachuu jirti mitirkishoo ummanni Oromoo gartee rakkoo arkinaani rakkoo Oromoo tana ajandaa jijjiirsisuuf akka waan gartee waraanni bilisummaa Oromoo harka kennatu fakkeessuudhaaf shanee duraanii fi bosona naqatan qawwee lamaa fi sadirraa fuudhanii miidiyaadhaan tana dhaadheessu jira jechuuf aarsee bulaan. Sigale. Kumaatamaan itti yaa'u jira wobotti namni. Kumaatamaan. Saniifu woboon galu jirtullee hin jirtu. Namni keenyaas ibsossobuu dhaabu qaba. Mootummaa wanni mootummaa godhattuuf akkuma madura dubbachuu turre tan dhabne ittiin harkachuuf malee tan harkaa qabnu ittiin dhabuuf miti. Mootummaa Oromoo haadha Oromoo maarree Oromoo zubbii Oromoo waan juu kana gubii gati. Ilmi keetu yoo faayidaa siin qabaanne mananarraa ba'ii jettaan dhiigni kee kan ati deesse kan ati dhalte. Sigale. Saniifu awwannin ju wannin isini waywaadhu. Qeeroon amma qophaa'ee jira. Qeeroon duraanis ni riphe. Yeroodhaaf mataa qaqqabate jechuudha. Baraa fi fugugee gajjedhanii jala baanjeeti yeroof qaqqabate. Yeroo kenneef. Hayyoonni keenya yoo qeeroon takka godhe waan kana hudhan gootanii addunyaan akka hubatu. Qabsoon tun caalatti boca godhattee bifa godhattee akka gartee qabsoo dursanitti akkaataa gartee dhiibbaa godhuu dandeessu irratti ka hojjechuu qabu warra siyaasaati jechuudha. Qabsoon hooggansan qabne, qabsoon siyaasaan qabne qabsoo durriyyeeti. Yeroo hundumaan dubbadda hayyoota keessanirra dhiibbaa godha. Bakka jirtanii hayyoota push godha. Maaliif usan isaan?
yoo xiqqoo jijjiiramni kun dhufe xiqquma osoo jijjiiramni wayii ka'e namni isaan dura suufa uffatee ambar barakkana akkana maarree wajjin ture barakkana akkana nadhii gammadaati wajjin ture barakkana akkana maarree wajjin ture jaarrabbaa gadaati wajjin ture jee kabiyyatti oduu isaan duran jiru jechu amma garuu riphanii taanii jechu maaliif chaansi laallachuu jiran chaansi yoo ta oromootu oowwite miila keessa kaachuu yaan yoo tun ammoo qabbanoyte maal godhu yaan biyya galu yaani jechu mootummaa biyyaa san jala jechuu yaani jechu saniifu qabsoota naqa bifa qabachiisuu danda'u siyaasaatti godhu qabda qabsoo yeroo hunda ati galma barbaaddu kan ittiin geessu wacaan ozoon hin taane siyaasaadhaan oromoon ammoo humna harkaa qaba humna waboo qaba qeyroo qaba ummata qaba diinagdee humna sirrii qaba oromoon wanni humnaa tarraa irratti hin jirtu oromoon takkittiin dhabe jaarmaa siyaasaa takkaa nama kafuula duratti tarkaama nama akka jaawarsan garteeme akkatti tarkaanfachiise garteeme amma jaawaruma kanaa dhiibbaarra godhi gabbaasi akka qabsaa'u godhi sigale qabsootan akka bifa qabachiisu qabsootan akka dur akka gartee sabaa sablammii walitti hin buune amma yoo hiriirri kun jabaate piipii way mari'achaa jirti bilziqinnaa way mari'achaa ani yeroo hunda sumaafiin waan sabboontonni ciinatti asiman andafeetiin ol ba'ee siimaa jechuudha akka waan ummanni amaaraa oromoo miidhee fakkeessiteeti sigale woboo faa fakkaatteeti amaaraa irratti tarkaanfii fudhachuu deemti jechuudha nuti ummanni amaaraa kan miidhe hin jiru sirna bilziqinnaati kan miidhu jiru ummanni oromoo tana gartee sirnaa fi ummata dabaasu qabda kana hunda ka godhuu danda'u eenyu hoogganaadha qabsoon hoogganaan qabaanne yoon qabaanne bocan qabdu sigale hayyoonni oromoo gadi bahuu qabdan sigale hayyoonni oromoo gadi bahuu qabdan eessa jirtan sigale yeroo waraanni lafa jiru kana yeroo qeeroon akka baroodu kana yeroo waboon akkatti gartee fish guru eessa jirtanis yoo jaalattan bakka ummataan caljaati dhumaa harka kennadhaa jaanire walii galanii gabroomuunis bar bilisummaa bar ay walii gabroomnu janii walii galuuni bilisummaa takka furmaata takka bar takka walii galanii bilisoomuuni bilisummaa sigale saniifu gartee waan qeyroo fi qarreen itti jiran kana dhumaatii oromoo tana sigale dhumaatii oromoo tana gartee kara gartee carraa kara hiree kana jijjiirudha yeroo hunda sigale yeroo hunda gartee mootummaan ajandaan nuun jijjiirrachuu amma ajandaa dheengaddaa ka gibiraa ka dhufe san amma nuti ajandaa gibiraa san quba qabna ummanni keenya akkasuma boo jira beeki gibiraaf amma nuti tabiro jirraa jechuudha dhumaatii tana fidanii nu dura kaanii tana jirraa jechuudha ajandaan gibiraa sun furmaata harkatee hin harkan ajandaan baasaa buusii milishaa maarree raayyaa hirrisa biyyaa miitirkishoo ja'anii dargaggoota guuran sun furmaata harkate inni hangana waan biroo jira jechuudha hanga ati asii kanaawachuu waan biroo garuu hayyoonni qabsootana sirriitti hooggane sigale hayyoonni qabsootana yoo sirriitti hooggane galmahee bakka yaaddesanii ol akka geessu si godha jechuudha sigale qabsoon oromoota amma dura wanni itti milkaa'uu dhabde maali namni gartee qooda walii kaa'us hin jiru qooda sheekka abbutaa qabus kaa'u anarraa eegaltanii hanga gartee hoogganaa olaanatti qooda walii kaa'aa deemuun hanga warra sheer godhu kanatti hanga warra nu daawwatu kanatti hanga warra sagalee teenya fuudhee addunyaan ga'u kanatti sigale qabsoon qoodan qabne qabsoon jaamtu sigale hojjettoota nama sanii hojjetaa nama sanii sarraatanyaa gartee nama bakkaan geessee sanii jaamta malee ati qabsaa waan jaamtu jechuudha yoo qooda qabaatte qabsoo keessaa qooda si barbaachisaa aboon wajji qabsooyte qooda jechuun barkanuma fa'a barati kana taate barati kana taate barati kana turte qabsu je qooda jechuun kanuma bar waan birootiin sigale saniifu qabsoo teenya tana bifa qabsiisuudha jechuudha
Ammaasis lammaffaa ummanni Oromoo ummatuma Oromooti. Arra viidiyoon kiyya ummatuma Oromoo laallata jechuudha. Mootummaan kun Oromoo shawwatu jira jechuudha. Aangoo qooduu hin barbaadu. Wal dhabdeen siyaasaa hoottuu galiin hin furamtu. Tana jala muri. Dhumaatiin teeganaadha. Sigale. Dhumaatiin teeganaa an sumaafin hima. Sumattiin iyya. Sumattiin waywaan. Dhumaatiin teeganaadha. Yoo daftee bineensa gartee Rabbiin qabsoo Oromoo harka buusee kanatti dhiibbaa goote. Sigale. Oromoof Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'u. Bar wanni nagaya kadhannuuf tokko moo dadhabee bar. Waan biroo takkallee miti beekan. Osoo tokko moo tokkicha moo jala gabbu jennee bullaa bar. Garuu isaa wal moo'uun barbaadanii kamiidhamaa jiru miskiina. Miskiina siyaasarraa umaa quban qabni. Meemma mucaan qalame sun maal siyaasarraa beeka. Joollee taphatteetuun quufin. Taceetuun quufin kanaatu qalamaa jechuudha. Sigale. Yoo tokko moo'uu danda'e hayaada fi moo'ii nagaya buusii jeniin. Amma booda gartee namni moo wal moo'uu danda'u hin jiru. Mootum ififuu moo'amuudhaaf mootummaa turre chaansii qaba malee riphee lolaan kanaa booda jabaachaa deema. Mee waan addunyaatiin siima. Pirezidaantii Ameerikaa kana huggii filan guyyaa 100 day janiiti guyyaa 100 kennaniif. Guyyaa 100 keessa maal dalage? Maaliif guyyaa 100 jechuun baatii 3 fi wayi. Sigale? Baatii 3 tana keessatti sigale yoonii fi waan jijjiiraman finne jibbamaa deemaa jechu. Kun ganaa qaallechi tortoree jira jechu. Ganaa jijjiirama namichimmaa biyya jiru akka harree ijaba baasu kun fida yoo jette ati maraataadha. Ganaa inni maali? Summaa'ee jira. Tokkichatti addeeme mataa dadhoosuu qofa. Carraan inni qabu. Faarsee bulaa jaarrate waraana jaarrate tokkichatti addeemu akkuma Haile Sillaasee fi akkuma Mangistii mataa dadhoosuu malee chaansiin isaa hafte hin jirtu. Gaafni inni gartee chaansii isa taphate gaafa akkasi boonee amaarri meekaappii godhee fi sigale hidhii tana hunda waa dibatee akka inni itti qofluun garre. Gaafa amaarri isa deeggaru sun bar inni bar pirezidaantummaa gaafuma amaaraa san piraayim ministeerummaa gaafuma amaaraa san itti bashannanee bar. Bar amma yaa Rabbi isaas na fidde niin bu'a qaaniidha. Yaa Rabbi isaas na fidde jaajanii warri wajji nyaatu ogginu sigale. Isuma Rabbi tana nanaqee sigale. Amma ifiifuu san keessa jira jechuudha. Ganaa inni summaa'ee jira. Siyaasaan siimu jira beeka. Ganaa inni suma dhawa malee gaafiin ati isa gaafattee sii deebisu hin jirtu. Sigale. Amma ganaa ka tokko moohu dadhabnaani gartee uummanni baqa amajjaa walitti isin dhiifne dachii tanarra warriidanii wal moohuu dadhabdanii sigale. Wal moohuu dadhabdanii baqa ganaa wanni nu barbaachisu nutis gabbaanee sirri keessa beenaami araaraa jennee jechuudha. Gaafa duraa wayi shanee namni narra keekanii jira. Shanee marroon du'ee marroon kana ta'e miitir kishoote ittiin bahee raayyaan ittisa biyyaa wayi gooticha keenya gangalchaa keenya caccabsaa keenya hudduu harka kaayaa keenya jennee wayi faaruu qiyama bardachii tanarraa faaruu finneeti. Bakka afaan Arabaatiin faaruu barbaadu seenne afaan Oromoo faaruu afaan Oromoo keessa jirtu finneeti afaan Arabaatiin. Gaafa kan afaan Portugaaliin raayyaa ittisaa jechuun maal jechuu jennaan shukaar mataa nama dhuusu jechuudha naan jedhan hay tana yooni afaan Portugaalii yooniin faarsaniin arrabsee dinjiitiin bakka afaan hunda fixadheetiin bakkaan usetti dadhabnee jechuu faarsine laalle amma qeeyneeti sigale. Dhiibbaa gooneeti laallaa jenneetti jirra jechuudha. Hin danda'amu kana. Ammaasis diraamaa xixiqqishaa harki keenya ka diriire harki keenya miilli keetuun diriire harka dhiisi. Miila keetuu gartee jilbaan deemu jirtaati. Miilli deemu kun miilaa miti sammuudha.
Waan ati haasoytu tana ummanni gartee si jala beeka sitti hin fakkaate. Harka keenya kamaarree diriireen deebine. Hay eenyu Oromoon si qofa. Qabsaawaan si qofa. Ilmi Oromoo si qofa. Aangoo sheer godhi. Ummanni Oromoo gartee ati mo rippelola dadhabdee rippelola mana si dhufu kana bari fiifuu nagaya buusii si baraaru jirra bar nuti warri nagaya kadhatu kun bar mataa kee baraaru jirra hoyi bar yaa wonu jalaan kutiin rabbii jii nagaya buusii sigale jarri suquchiisuu kunoo mana si marsanii jiranii rabbi sodaadhuutii nagaya buusii jechu jirra bar ifiifuu siif hoyi waachu jirra si mararfachu jirra bar namni ati isa dubbattu akka waan ati isa dubbattu fakkaate sigale gowwaan gorsa arraba si haajan sigale gorsa nuti itti jirru kana arrabatti fakkaatti sigale gowwaan gorsa arraba si haajan gorsa nuti itti jirru kana arraba waan nati mootummaa tan arrabsu jirru qeeqo jirru itti fakkaatti jechuudha